Hayyee akkam jirtu maatiin Calee Akkaadaamii guyyaa irraa viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Akkuma isin irra deddeebiidhaan faayinaalii egzaamii nu hojjedhaa jettanii karaa koomentii teelegiraamii keenyas akkasumas karaa yuutuubii nu gaafataa turtan. Har'a viidiyoo keenya har'aa keessatti riimidiyaal keemistirii faayinaalii egzaamii kan waliin hojjennu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaluudhaani hubachuu qofaadha jechuudha kan isinirraa eegamu. Viidiyoo kana laayik gochuun eegala. Akkasumallee sabiskiraayib kan hin goone Calee Akkaadaamii ammoo sabiskiraayib gochuun maatii chaanaala keenyaa taasisanii jenna. Viidiyoo kanallee nama baay'ee bira akka ga'uuf sheer gochuun akkasumallee gaaffii fi yaada qabdan immoo karaa koomentii nu gaafachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo kana sirriitti haga xumuraatti yoo ilaaltan faayinaala keessan itti aanu sirriitti hin deebistu jedheen abdii qaba. Kanaaf viidiyoo kana haga xumuraatti ilaaluu hin dagatinaa isiniin jenna. Amma kallattumaan gara gaaffii hojjechuutti ceena jechuudha. Akkuma beekamu filannoodha. Filannoo wanta ta'eef diiteelii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Deebii isaatti baasa. Maaliif immoo deebicha akka ta'u kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So gaaffiin jalqaba maalidha? Which one of the following postulates of Dalton atomic theory was incorrect according to the modern atomic theory? Akka modern atomic theory tti ilaalchisee Dalton atomic theory keessaati isa kamtu incorrect dha jedha. A. All atoms of given element are identical in mass and in all other properties. Maalidha? Atomoonni hundumtiyyuu maalidha? Identical massii fi property wal fakkaataa qabu irratti. B. Compounds are formed when atoms of more than one element is combined. Compounding kan inni uumamuu danda'u atomoonni tokkoo fi isaa ol ta'an gaafa walitti dhufanidha. Atoms are neither created nor destroyed in chemical reaction. Irratti inni jiru maalidha? Atomiin gaafa wal nyaatinsi keemikaalaa gaggeeffamu keessatti baduusi uumamuus hin danda'u jedha. D immoo all elements are made up of small particles are called atoms. Elementoonni yookaan atomii jechuun elementoota paartikilii xixiqqoo irraa walitti dhufanii ijaaramanidha. So akka Dalton atomic theory yookaan postulates of Dalton atomic theory ilaalchisee incorrect kan ta'e akka modern atomic theory tti isa kanadha jechuudha. A dha jechuudha. A maalidha? All atoms of given element are identical in mass and in other properties. So kun sirrii miti jechuudha. Sababni isaa isotopiin maalidha? Isotopii jechuun atoms have the same element but different masses jedheetu kaa jechuudha. Wanti kun kan inni ilaalchisu isotopiidha jechuudha. Isotopii jechuun immoo atoms of the same element but can have different masses isa jedhamu wanta ta'eef gaaffii tokkoffaa kanaaf deebii kan ta'u irra isa jiru kanadha jechuudha. So gaaffiin lammaffaa which of the following statement is false about the discoveries of fundamental subatomic particles and nucleus? Soba kan ta'e himoota armaan gadii jiran kana keessaati waa'ee argannoo subatomic particles fi nucleus ilaalchisee soba kan ta'e kamidha jedha. A. G.G. Thomson discovered electron and a negatively charged particles that is found in all matter. G.G. Thomson maal argatedha? Electronii argateedha. B. Ernest Rutherford discovered nucleus and small dense and positive bundle of matter. C. Robert Millikan determined the charge to mass of ratio of what? Electron using what? Oil drop experiment. Kun immoo dhimma kana sirriitti yookaan waa'ee kana baruudhaaf maal isin gaafata jechuudha. Viidiyoon kanaan dura hojjenne ilaaluu isin gaafata jechuudha. Remedial chemistry chapter 1 isa ilaaluu isin gaafata jechuudha. So kana ilaalchisee dhimma kana ilaalchisee soba kan ta'e G.G. Thomson sirrii maal argateera? Electronii argate jechuudha. Ernest Rutherford illee akkasuma nucleusii nama argateera. Haa ta'u malee Robert Millikan
kan Roobert Milken illee sirrii ta'e maalirratti jechuudha dogoggorri isaa charge to mass ratio osoo hin taane maalidha? It is measured charge of an electron dha. Oil drop experiment fayyadame kan inni measured godhe charge of maalidha jechuudha? Charge of electron dha malee charge to mass ratio miti jechuudha. Maaliin dogoggorsisaa ishee kanaanidha jechuudha. Charge to mass ratio osoo hin taane it is determined charge of electron dha malee to mass ratio miti jechuudha. So to charge to ratio kan determine godhe G.G. Thomson dha jechuudha malee Robert Milken miti. Kanaaf iyyuu deebii gaaffii kanaaf gaaffii lammaffaaf deebii kan ta'u sirra isa jiru kana jechuudha. Sirriitti diiteelii isa chapter 1 keessatti kan waliin baranne turre viidiyoo isaa achirraati argachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo isaa seentanii yoo ilaaltani maal akka ta'e jaroota kana saayintistoonni kun maal akka isaan argatan sirriitti hubachuu dandeessu jechuudha. Gaaffii sadaffaatti ceenu. If two atoms have the same mass number but different atomic number, which of the following is necessary? True. Atomonni lama maalidha? Lakkoofsa hangaa isaanii wal qixa yoo ta'e yookaan wal fakkaataa yoo ta'e garuu lakkoofsi atomaa isaanii immoo garaagara yoo ta'e yookaan kan wal hin fakkaanne yoo ta'e kana ilaalchisee dhugaa ta'uu kan danda'u kamidha jedha. A. They must be atoms of the same element. B. They must have the same number of protons and neutrons. Neutronii fi protonii isaanii wal qixadha. C. Number of protons on each atoms is the same. D. Number of neutrons for both atoms is the same. So waa'ee isootoopii nu yaadachiisa jechuudha. So kanaaf iyyuu atomic number jechuun maalidha? Atomic number is represent what? Number of protons. Atomic numbering maalidha kan inni bakka bu'u jechuudha. Atomic numbering number of protonidha jechuudha. Number of protonii bakka bu'a jechuudha. Mass numbering immoo maalidha? Protonii fi neutronidha. Mass number proton and neutronidha jechuudha. So ima kana ilaalchisee atomonni lama yoo lakkoofsi hangaa isaanii wal fakkaataa ta'e garuu lakkoofsi atomaa isaanii garaagara ta'e wanti sun maal nutti agarsiisa jechuudha. Number of neutronii atomota sana lammanii maalidha jechuudha? Wal fakkaataadha jechuudha. So the answer is D ta'a jechuudha. Gaaffiin afuraffaa immoo which of the following is false about predict properties of two elements and their accurate explanations. So predict property kan elementota lama kan nu gaafatudha jechuudha. So A. The atomic size of calcium is greater than magnesium because calcium has what? More shell than magnesium. B. Atomic size of silicon is smaller than aluminum because the effective nuclear charge of aluminum is larger than silicon. C. The electronegativity of sulfur is greater than phosphorus because the effective nuclear charge of sulfur is larger than phosphorus and sulfur atomic size is the atomic size of sulfur is smaller than phosphorus. The first ionization energies of sulfur is smaller than aluminum because removing electrons from sulfur is easier than aluminum. This removes what? Electron repulsions build up in sulfur. So ima kana ilaalchisee deebii kan ta'uu danda'u sadii irra jirudha jechuudha. Dhiirra isa jirudha. Sababni isaa sulfur is what? It is non-metal. Sulfur is what? Non-metalidha jechuudha. Non-metalidha. Non-metal erga ta'e immoo maal qaba jechuudha? Stronger nuclear attraction force qaba jechuudha. So akkasumallee maal godhuu danda'a? It is hard to make or it is hard to remove electron which is compared to
aluminum. So yeroo kana immoo aluminum maalidha? Aluminum meetaaliidha jechuudha. So the answer is D. Gaaffiin itti aanu gaaffii shanaffaadha jechuudha. Shanaffaan immoo the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from metal is 1.03 times 10 to the power of minus 90 joule dha. So when light has lightiin immoo meeqa? 6.56. Wavelength shines on the surface. So determine the wavelength corresponding to threshold frequency for this metal. So gaaffii shanaffaa jechuu fi jalqaba maal goona jechuudha. Wavelength sanaa barbaaduudhaa fi photoelectric equation fayyadamuu qabna jechuudha. Photoelectric equation immoo akkamidha? Gaaffii shanaffaa jechuudha. Photoelectric equation fayyadamna jechuudha. We use photoelectric equation. Photoelectric equation fayyadamna jechuudha. Maal jechuudha? Kinetic energy of mass equal to HF minus H dot. Kana jechuun maal jechuudha? Key max jechuun kinetic energy of mass dha jechuudha. Meeqanni kan nu kenname achirraa jechuudha. Key max meeqan nu kenname 1.03 times 10 to the power of minus 90 joule nu laatame jechuudha. So erga kun nu laatameeti kan biraa maaltu nu laata? Planck's constant. Planck's constant meeqadhan immoo 6.626 times 10 to the power of minus 34 joule per second. Kun maalidha? Planck's constant. Planck's constant dha jechuudha. Achi booda kan biraa kan nu laatame maalidha? C nu laatameera. C keenya immoo meeqadha? 3.00 times 10 to the power of 8 meter per second nu laatame jechuudha. Speed of light. Speed of light. Kan biraa laamdaadha kan nu laatame. Laamdaan 656 naanoomeetirii nu laatame. Kana gara meetiriitti deebina jechuudha. Yeroo sana 6.656 times 10 to the power of minus 9 meter jechuudha. Kun maalidha? Incident wavelength jechuudha. So kan hunda isaa erga argannee jalqaba irratti maal goona jechuudha? First jalqaba irratti maal goona? Incident photo energy barbaadna jechuudha. Find incident photo energy. Photo energy barbaadna jechuudha. So isa barbaaduuf maal goona? Equal to Hs over lambda ta'a jechuudha. Kanaan barbaadna jechuudha. So yeroo kana E keenya iddoo Planck's constant meeqa qabna asiiti? 6.626 times 10 to the power of minus 34. Achi booda C keenya immoo meeqadha? 3.00 times 10 to the power of 8. Kana qabna jechuudha. Over iddoo lambdaan keenya yookaan immoo asiiti meeqa qabna jechuudha? Sammoo kana qabna jechuudha. 656 baay'isu 10 to the power of minus 9. So kana gaafa hidhatanittan meeqa argattu? E keenya wal qixa 3.03 times 10 to the power of minus 19 joule argattu jechuudha. Kana argattu. So erga kan arganne amma immoo deebinee maal barbaadna jechuudha? Work fraction. Now we calculate work fraction barbaadna jechuudha. Kan maali? Of metal.
kan meetaalii sana. So isa argachuuf immoo maal ta'a work fraction equal to work fraction wal qixanii ta'a E minus P A max kanaan arganna jechuudha. So E keenya sila sitti meeqa arganne? E keenya 3.03 times 10 to the power of minus 90 joule arganne jechuudha. Joule minus key max keenya immoo meeqadha sitti kan jalqabanuu laatame 1.03 times 10 to the power of minus 90 joule arganne jechuudha. So warra kana erga walirraa hir'isne work fraction keenya meeqa arganna? Work fraction equal to 2.00 times 10 to the power of minus 90 joule arganna jechuudha. So kan arganna. So erga kan arganne amma maal barbaadna jechuudha? Wavelengths of threshold sana barbaadna jechuudha. So now we solve for what? We solve for threshold wavelengths. Wavelengths barbaadna jechuudha. Maaliin bakka bu'annu immoo lambda dot. So kana maaliin arganna jechuudha isa lambda dot equal to HC over work fraction. So hundi isaa nu laatameera jechuudha. Kanaaf threshold of wavelength is equal to H in keenya haaladha Planck's constant dha 6.626 times 10 to the power of minus 34 achi booda maal goona times C in keenya immoo 3.00 times 10 to the power of 8 achi booda over work fraction keenya meeqa arganna sitti 2.00 times 10 to the power of 90 arganna jechuudha. So kana gaafa solve gootanii meeqa argattu 9.94 times 10 to the power of minus 7 meetrii argattu jechuudha. So kana jechuun immoo gara naanoomeetiriitti gaafa deebi'u meeqa jechuudha? 800 fi 884 naanoomeetirii jechuudha. So kanaaf deebii isaa maal ta'a jechuudha? B irra isa jiru ta'a jechuudha. The answer is B irra isa jiru ta'a jechuudha. So gaaffiin keenya inni itti aanu immoo gaaffii ja'affaan maal jedha? Which of the following is true about quantum number? Waa'ee quantum number ilaalchisee dhugaa kan ta'e kamidha jedha. So quantum numberiin maal akka ta'e baranneerra jechuudha. Chaapterii 2 keessatti viidiyoo daqiiqaa muraasaadhaan hojjenneerra viidiyoo sana ilaaluu hin dagatinaa. So eerra nan jiru quantum number or principal quantum number is what jedha? Describes energies of orbitals. Principal quantum numberiin kan inni describe godhu maalidha? Energy orbitaliidha jedha. Biin immoo subsidiary quantum number or L dhaan kan bakka bu'u jechuudha. Azimuthal quantum number isa jennu yookaan immoo angular quantum number isa jennudha jechuudha. Describes the orientations of orbitals. Inni immoo orientations of orbitals idha kan describe godhudha. Range isaa immoo 0 dhaa fi n-1 gidduudha jedha. Akkasumallee caarra ni jiru the magnetic quantum number describes shapes of orbitals. As well as the ranges from -1 to through 0 to +1 idha jedha. So diirra ni jiru immoo the spin quantum number describes the electron spin and it gives electromagnetic property. So wima kana ilaalchisee waa'ee quantum number ilaalchisee deebii kan ta'uu danda'u sadiirra jiru kanadha jechuudha. Spin quantum number describes the electron spin and as well as it gives what the electron magnetic property. Amala magnetic property kan electronii sanaa maal akka ta'e kan maal godhudha jechuudha kan nuuf ibsu yookaan nuuf kennudha jechuudha. So question number 7, which of the following is correct sequence
representing the development of atomic model from earliest to modern. Bara durii irraa kaasee hagamma yoonaatti jiran ilaalchisee argannoo atomic model irratti hundaa'uudhaan siikwensii yookaan immoo tartiibaan gaafa keenya isa kamtu sirriidha jedha. Eeni Thomson Dalton model, Thomson model, Rutherford, Bohr's model and quantum mechanical model jedha. So kana beekuuf dura bara meeqa akka inni ta'e baruutu nu gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf Dalton bara meeqadha? 1803 jechuudha. 1803 Dalton maal godhe? Proposed godhe. 1803 kan Dalton jechuudha. Akkasumallee kan inni published godhe bara 1808 jechuudha. Kanaafiyyuu taansuudhaan immoo kan ta'u kamidha jechuudha. Taansuudhaan kan ta'u Thomsonidha. Thomsoniin immoo bara 1904 jechuudha. Bara 1904. Bara 1904 immoo Thomson maal godhe? Elektiroonii bara 19 proposed godhe. Bara 1897 immoo elektiroonii maal godhe? Discover godhe jechuudha. Argannoo discover argate. Taansii kan biraan kan jiru maalidha? Thomsonii taane Dalton taansee Thomson ta'a jechuudha. Taansii kan biraan maalidha? Rutherford. Rutherford immoo bara meeqadha? Bara 1909 jechuudha. 1909 Rutherford maal godhe? Innis argannoo atomic model argate jechuudha. Taansee Bohr's model. Bohr's model immoo bara 1913 jechuudha. 1913 booda xumurarra quantum mechanical model jechuudha. Quantum mechanical modeliin immoo bara 1926 jechuudha. Kanaafiyyuu durirraa kaasee siikweensiin isaanii sirrii isa kamidha jechuudha. Isa A irra jiru kanadha jechuudha. So kanaafiyyuu gaaffii torbaffaaf deebii kan ta'u isa A irra jiru kanadha jechuudha. So gaaffii isa keenya 8ffaatti gaafa jennu what is the name of metal which is the electron configuration of this cation is M3- qabda jechuudha sirraati. Argeen 3D2. So maqaan sibiila kanaa maal ta'uu danda'a jedha. A kaalshiyeemidha. B chromium, C vanadium, D manganese. So kana beekuuf maal gochuu qabna jalqaba? Hunda isaanii hojjennee ilaaluu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf kan kaalshiyeemii fudhannee yoo ilaalle kaalshiyeemiin maalidha jechuudha? Electron configuration isaa argoonii qaba. Argoonii ta'etu maal ta'a? Forestituudha jechuudha. Electron configuration isaa forestitu kan maalidha kun? Kan kaalshiyeemii. Kan chromiumii immoo maal ta'a? Kan chromiumii argeenii qabaatee 3D5 ta'a jechuudha. Argeen 3D5. Akkasumallee kan mangaanezii kan chromiumii wajjin wal fakkaataadha jechuudha. So kanaafiyyuu deebiinsa maal ta'a jechuudha? C irra ishee jirtu vanadiyeemii ta'a jechuudha. Sababni isaa maaliifi vanadiyeemiin elektiroonii meeqa luus gochaara? 3 luus gochaara jechuudha siitii. Isa sila 3D5 ture gara meeqaatti deebi'a jechuudha? 3D2tti deebi'a jechuudha. Sababni isaa elektiroonii 3 luus godheera waanta ta'eef. So kanaafiyyuu meetaalii neemii kan compoundii kana yookaan electron configuration kana irratti hundaa'u maal ta'a jechuudha? Vanadiyeemii ta'a jechuudha. So gaaffii 9ffaan which of the following statement is false regarding to the formation of chemical bond? Waa'ee chemical bond ilaalchisee yookaan chemical bondiidhaan uumamuudhaan ilaalchisee kamtu sobadha jedha. A chemical bond is it is what? Intermolecular force of attraction that holds atoms together can affect the chemical properties of species. Kun dhugaadha.
D. When atoms interact to form a chemical bond, they attain lower potential energy status as compared to their respective individual atoms. C. A chemical bond could be ionic, covalent, and metallic bond. Kana yeroo darbe baranneerra jechuudha. So D. A chemical bond is formed by losing, gaining, sharing of protons. So hima kana ilaalchisee waa'ee chemical bondii ilaalchisee formation of chemical bondii ilaalchisee soba kan ta'uu danda'u kamidha jechuudha. Hundi isaa dhugaadha. Isheen D irra jirtu kun garuu maaliin gooti protoonsii osoo hin taane electronsii ta'uu qabda jechuudha. Chemical bond is formed by losing or gaining or sharing of electronsiidha malee protonsii miti jechuudha. So kanaafiyyuu deebiin isaa D irra jiru kana ta'a jechuudha. Kana akkasin dogoggorsine prootonsii osoo hin taane elektiroonsii ta'uu qaba jechuudha. Kanaani adda baasuu qabdu. So gaaffiin keenya 10ffaa the Lewis symbol of or for element X is represented by this. Kana kan fakkaatu yoo bakka bu'e which one of the following statement is false? Hima kana ilaalchisee soba kan ta'uu kamidha jedha. A. It belongs to group 2 elements. B. It can form an ion with what? 2 minus charge. C. An element is family of group 6. D. It has at least 3 fulfilled orbitals. So kana ilaalchisee kan soba ta'uu danda'u kamidha jedha. Xiin fakkeenyaaf haala kanaan kan jirtu yoo taate elementiin tokko akka kanaa yoo jiraate elementiin sun maal akka ta'e kan nu gaafatudha jechuudha. Fakkeenyaaf maal ta'a jechuudha kuni it belongs to group 2 elements isa jedhu ta'a jechuudha. Sababni isaa group 2 elementiin valence electroniin isaanii meeqadha? 2dha wanta ta'eef. Kanaafiyyuu kun immoo valence electroniin isaa 2 ol wanta ta'eef himni kun soba isa goosisaa jechuudha. Kanaaf the answer is A. Gaaffii 11ffaa how many lone pairs of electrons are present in central atom of hexene tetrafluoride? Hexene tetrafluoride ilaalchisee lone pairii meeqatu jira jedha. N6, B5, C4, D2. So kana hojjechuudhaaf dura hexene tetrafluoride valence electronii meeqa akka inni qabu nu gaafa baruu qabna jechuudha. So hexeneen akka beeknu valence electronii isaa meeqadha? 8dha jechuudha. Maaliif gabatee predikii keessaati meeqaffaa keessatti argama? Garee 18ffaa keessatti argama. Garee 18ffaa keessatti warreen argaman immoo maalidha jechuudha? Valence electronii isaanii dhuma irratti 8dha jechuudha. Yookaan immoo octet rule Nobel gaasii warreen ta'an hundi isaanii maalidha inni? Octet rule ni guutu inni baranneerra jechuudha kanaan dura. Kanaafiyyuu hexeneeniin maalidha jechuudha? Valence electronii isaa 8. Fluoriniin immoo yoo fudhanne maalidha jechuudha? Fluorinii 4tu jira as keessa. So fluorinii meeqatu jira? 4tu jira jechuudha. Fluoriniin tokko immoo valence electronii ishee meeqadha? 7dha jechuudha. 7 baay'isuu 4 meeqa ta'a? 28 irratti 8 valence electroniin kan hexeneen tetrafluoride walumaa gala meeqa jechuudha? 36dha jechuudha. So achi booda yeroo fuuneetu maal goonu bond itti goonu hunda isaatti yookaan immoo if we form or 4 fluorine atoms are formed 4 bonds using what? 4 pairs of electrons. So in case of this there is a remain pairs of lone pairs of electrons which is 2 pair of lone pair. So lone pair meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha yeroo kana. Yeroo maal ta'u fluoriniin alfaan isaanii atoomonni sun bondii meeqa uumu? Bondii 4 uumu jechuudha. Maaliin? Pair of electrons 4. Yeroo kana 2 pair of lone pairiin kan hexeneenii maal ta'a jechuudha? Hin hafa jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin isaa lone pairii meeqatu jira jechuudha? 2tu hafa jechuudha. So gaaffiin keenya 12ffaan which of the following compound contains central atom short of electrons to fulfill octet rule? A. Wetterii yookaan H2 B. BF3 yookaan immoo boron trifluoride C. Carbon dioxide D immoo ammonia jechuudha.
So warreen kana keessaatii isa kam ta'a jechuudha. B irra isheen jirtu kun maal taati? Deebii taate jechuudha. Sababni isaa maaliifi booroon tiraayifloraayidiin baalaansii elektiroonii isaa meeqadha? 6 duwwaadha jechuudha. 6 duwwaa wanta ta'eef maaliin guutuu? Octet ruulii fulfill hin godhu jechuudha. So kanaafiyyuu maal taate jechuudha? Deebiin ishee B irra ishee jirtu taate jechuudha. Gaaffii 13ffaa which one of the following molecules contains triple bond? Triple bondii kan ta'e kamidha? Waa'ee boondii kanaan dura keemikaal boondii barannee turre. Keemikaal boondii keessatti bakka sadiitti qoonnee barannee meetaalikii, ayooniikii fi koovaalentii jennee barannee jechuudha. Akkasumallee singil boondii fi dabil boondii akkasumallee triple boondiis baranneerra jechuudha. Viidiyoo isaa argachuu dandeessu. Remedial koorsii kan jedhu pileeliistii achi jala seentanii argachuu dandeessu jechuudha. So salphaamatti kun maal akka ta'e hin beektudha yaada. Fakkeenyaaf oksijiiniin maalidha? Dabil boondiidha oksijiiniin dabil boondiidha ofii masaa jechuudha. Akkasumallee filooriiniin illee akkasuma jechuudha. Haa ta'u malee isa kamidha jechuudha? Siirra sirriiru jechuudha. Naatiroojiin gaazii deebii ta'a jechuudha. Sababni isaa N triple bond N. Haala kanaan wanta uumamuu fi isa kanatu deebii nuuf ta'a jechuudha. Gaaffii 14ffaan immoo 14ffaatti gaafa jennu which one of the following explains successive decrease in bond angles of molecules which is methane, ammonia and water? It is due to the sababa maalidha? Yookaan bond angiliin kan miiteenii, kan amooniyaa fi weetarii kan inni decrease ta'aa deemu sababa maaliifidha kan jedhu jechuudha. So A. Strong electronegativity value of oxygen as compared to nitrogen and carbon atoms. B. Strong repulsive forces between bonding pairs and bonding pair of electrons. C. Increase of total number of sets of electrons around the central atom. D. Increase number of lone pair of electrons in central atom. So akkuma beekamu CH4 maalidha jechuudha yookaan miiteeniin loon pairii hin qabu. CH4 maal hin qabu jedhee loon pairii hin qabu. Akkasumallee CH4 jechuudha kun. Amooniyaan immoo amooniyaan loon pairiin isaa meeqa? Tokkodha. Kan H2O 2 jechuudha. So kana ilaalchisee bond angiliin isaanii akka inni decrease ta'uuf sababa kan ta'uu danda'u isa kanadha jechuudha. D irra isa jiru increase in number of lone pair of electrons in central atom isa jedhu kanadha jechuudha. So kanaafiyyuu hima kana ilaalchisee D irra isa jiru kana ta'a jechuudha. So gaaffiin keenya inni 15ffaan which of the following is true about physical status of matter? Physical status of matter ilaalchisee kan sirriidha. A. Liquid particles are easy to compress and have high densities compared to gas. B. A solid has definite volume but does not have definite shape. C. A gas has neither definite shape nor definite volume. D. A liquid has a definite shape and definite volume. So gaazii akkuma beeknu dhimma kana ilaalchisee deebii sirrii kan ta'uu danda'u siidha jechuudha. Sababni isaa maaliif gas take what? A shape and the volume of their container. So due to this gas is neither definite shape nor definite volume. Isa jedhu kana ta'a jechuudha. Gaaffii 16ffaan according to valence shell electron pair of repulsion model the electron pair arrangements of SF2 sulfur difluoride jechuudha. Molecular geometry isaa yookaan immoo shapein isaa maal akka ta'e kamidha. So A. Linear, B. Tetrahedron, C. Bent or V shape, D. Trigonal, by pyramidal.
So sp2 jechuun maalidha? Akkamidha? S akkas ta'a jechuudha. Maal f meeqa jira? 2 jira wanta ta'eef kana taate jechuudha. Sentiraala deemiin keenya maalidha? Saalfariidha jechuudha. So erga kana ta'eeti sheepiin kun maalidha jechuudha? Maal ta'uu isaa agarsiisa? Beentii yookaan V sheepii qabaachuu isaa agarsiisa jechuudha. V sheepii. So gaafa galagalu V sheepiidha jechuudha kan inni qabu yookaan immoo beent kan ta'edha jechuudha. So kanaafiyyuu kan saalfar daayifloraayidiidhaa fi sheepiin isaa beentii yookaan V sheepiidha jechuudha. Sababni isaa saalfar daayifloraayidiin tuuloon peerii qaba maalirraati? Saalfariirraa. Inni immoo maal uuma jechuudha? Beentii sheepii akka inni godhatu isa taasisaa jechuudha. So gaaffiin 17ffaa which one of the following molecules has square planar shape? Square planar shape kan qabu kamidha? A. Hexene tetrafluoride. B. Phosphorus pentachloride. Square planar shape kan qabu isaan kana keessaati kamidha jechuudha. Maal goona hunda isaanii hojjennee ilaaluu dandeenya garuu deebiin isaa Eedha. Eedha wanta ta'eef akkamitti hojjenna? Sababni isaa akkamitti? Hexene tetrafluoride 4 bonded fluorine atomii qaba jechuudha. Maali wajjin? 2 lone pairs of hexene wajjin jechuudha. So yeroo kana akkamittidha? Gubbaa jalqaba irratti akkuma hojjenne hexene tetrafluoridein valence electronii isaa 36dha. Kanaafiyyuu square planarii akkamitti ta'a jechuudha? Haala kanaan jechuudha. Hexeneen 4 wanta qabuuf asirraan jira, asirraan jira, asirraan jira, asirraan jira jechuudha. Asirraan maaltu jira? Fluorine. Fluorine. Asiis fluorine. Asiis fluorinii qaba jechuudha. So fluoriniin kun hundi isaaniiyyuu maal ofirraa qabu? Pair of electronii ofirraa qabu jechuudha. Ofirraatii qabu. Kanaafiyyuu bifa kana wanta fakkaatuuf maalidha jechuudha? Square planar shape kan qabu hexene tetrafluorideidha jechuudha. Inni C irra jiru kun jechuudha. C irra isheen jirtu kun shapein isaa maalidha? Square pyramidal isa jedhamudha jechuudha. Akkasumallee kan D irra jirtu kana immoo trigonal planariidha jechuudha. Trigonal planariidha jechuudha. Kanaafiyyuu kan square planar shape qabu kamidha jechuudha? A irra isa jiru kanadha jechuudha. So gaaffiin keenya 18ffaa which one of the following molecules does not exist according to molecular orbital theory? A. Boron gas. B. Carbon. C. Nitrogen and D. Helium gas. So warreen kana keessaati isa kamidha jechuudha? Akkuma beeknu kan kutaa gadaanaatti barattanii ta'een yaada heliumidha jechuudha. Sababni isaa heliumiin tokko valence electronii meeqa qaba? 2 qaba. Asitti immoo heliumii meeqadha? 2tu jira. Kanaafiyyuu meeqa qabna? Valence electronii 4 qabna. 4 valence electronii qabna jechuudha. So bond orderii gaafa hojjennu bond orderii immoo gaafa hojjennu bond orderii akkamiin hojjenna? Bond orderiin wal qixanii ta'a. Maal ta'a jechuudha? Bonding pairii yookaan bond minus antibondiidhaan hojjenna jechuudha. Antibond over 2. So yeroo kana bondi kan ta'e jiru 2dha. Kan hin ta'in jirus 2dha. Over 2. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'a jechuudha? Heliumii ta'a jechuudha. Kan warra kaan yoo hojjenne ilaalle garuu maalin ta'u jechuudha? Isan ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf kan naatiroojinii fa'aa hojjenne yoo ilaalle kan kaarbenii fa'aa kan biriiliyeemii booroonii fa'aa yoo hojjenne ilaalle
isaan ta'u jechuudha. Maaltu bond orderiin fakkeenyaaf kan naayitiroojinii gaazii meeqadha? Bond orderiin 3dha jechuudha. Kan kaarbeenii 2dha, kan booroonii immoo 1dha. Kanaafiyyuu isaan maal godhu jechuudha? Molecular orbital theory fulfilling godhu yookaan immoo dhimma sana dhugoomsu jechuudha. Gaaffiin 19ffaa which one of the following is correct order of increasing of FAF bond angles in the following of AFN species. So bond orderii kanaa sequencii sirriitti kaa'uudhaaf kan nu gaafatu maalidha? Kan compoundota kanaa hunda isaanii maal beekuu qabna? Bond orderiin isaanii meeqa akka ta'e baruu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf CF4 meeqa jechuudha? Bondiin isaa 900 9.5dha jechuudha. 9.5dha. Akkasuma BF2 immoo maalidha? BF2 180 digirii jechuudha. Akkasumallee OF2 immoo 7.5dha immoo 7.5. So NF3 immoo 7.5dha jechuudha innis 7.5. Achi booda BF3 meeqadha? 720. So lakkoofsa kana irratti hundoofne maal goona jechuudha? Order gochuu dandeenya jechuudha. So yeroo sana maal ta'a? BF4 maal taati? Meeqadha inni isheen? 9.5dha. Haa ta'u malee deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Biirra isa jiru kana ta'a jechuudha. Sababni isaa OF2 meeqadha inni? 7.5. Achiti NF3 nis meeqadha? 7.5dha. So taansee CF4 immoo 900 achi booda BF3 immoo meeqadha? 720 xumurratti 780 jechuudha. Kanaafiyyuu order of increasing dhaan gaafa keenyu sirra isa jiru kana nuu ta'a jechuudha. So the answer is C. So gaaffii 20ffaan which of the following assumptions of kinetic molecular theories of gas is suitable to explain the pressure created by gas is sealed container. So hima kana ilaalchisee dhugaa kan ta'e kamidha jedha. So A, the average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the absolute temperature of gas. B, the volume of the particle is negligible compared to the total volumes of gas. C, the particles are states of constant, continuous, rapid, and random motion. D, attractive forces between gas particles are relative. So hima kana ilaalchisee salphaatti deebiinsa sirra isa jirudha jechuudha. The particles are what? The states of constant, continuous, rapid, and random motion kan jedhu taatu. So gaaffiin inni jechaan 21ffaan which of the following liquid pairs shows positive deviation from Rorty's law? So positive deviation if negative deviation kan jedhamu hin jiraachudha akkuma beektu. So octane chloroform maalidha? It is negative because due to what? Dipole induced dipole fi kan inni agarsiisu maalidha? Negative deviation dha jechuudha. Kanaaf eeyyuun ta'u jechuudha. B gaafa ilaallu benzin metaanoliin garuu maalidha kan inni shoo godhu? Positive deviation dha jechuudha. Because due to hydrogen bonding the benzene is what? It is stronger or it is show positive deviation dha jechuudha. So kanaaf beta ethanol waiter yoo fudhanne galu inni maalidha? Negative deviation dha jechuudha. Because due to hydrogen bonding akkasumallee waiter nitric acid nis akkasuma maalidha jechuudha? Negative deviation dha jechuudha. Sababa hydrogen bonding dha. So kanaaf deebii kan ta'u benzene methanol dha jechuudha. So gaaffiin keenya ni taanu the densities of gas at pressure of 1.34 atm
and the temperature of 303 K is found at be 1.77 gram per liter. What is the molar mass of the gas? So gaaffii 22ffaa kana hojjechuu fi jalqaba maal goona jechuudha. Formulaa isaa beekuu qabna jechuudha. Maal jedhanii PV equal to NART jechuudha. Formulaa kana beekuu nu gaafata jechuudha. Formulaa kana beekna taanaan molar volume argachuu qabna jechuudha jalqaba. Molar volume keenya maal gochuu qabna? Solve gochuu qabna jechuudha. So akkamitti arganna molar volume? Jalqaba maal goonan jedhe solve for molar volume. Molar volume argachuu qabna jechuudha. Molar volume akkamiin arganna? Molar volume V of N equal to RT over P. Kanaan arganna jechuudha. R jechuun maalidha? So asitti V N jechuun molar volume dha. Molar volume. R jechuun pressure dha jechuudha. R jechuun pressure osoo hin taane gas constant. Gas constantiin keenya immoo meeqadha? 0.0821 dha jechuudha. So kan biraan P pressure. Pressurein keenya immoo meeqadha jechuudha? 1.34 atm dha jechuudha. Kan biraa maal qabna? Temperature T qabna. T temperature jechuudha. Temperaturein keenya immoo meeqadha? Kelviniidhaan kan nu laatameeru 303 dha jechuudha. 303 kelviniin nu laatameera. So erga kana hunda isaa qabaanneeti maal gochuudha jechuudha nuun amma keessuma galgalchinee ilaaluudha jechuudha. Eessa keessa? Ishee kana keessa jechuudha. So yeroo kana V or molar volume equal to RT over P jenneerra. R'n keenya meeqa danne? 0.0821 maalidha jechuudha? L of ATM per kilomole baay'isuu meeqaa ta'a jechuudha? 303 kelvinii ta'a jechuudha. Irra meeqaa ta'a? P'n keenya immoo meeqa jechuudha? Asitti kan nu laatameeru pressurein 1.4 dha jechuudha. 1.34 atm. So yeroo kana maal arganna? Molar volume keenya yoo calculate gootanii xumura irratti 18.555 liter per mole arganna jechuudha. So kun maal keenya jechuudha? Molar volume keenya jechuudha. Erga molar volume arganne amma molar mass of gaasii argachuu dandeenya jechuudha. Sababni isaa kan inni nu gaafatu molar mass of gaasii jechuudha. So molar mass of gaasii argachuuf immoo density nu kennamee jira. Density asirratti meeqan nu kennameera? 1.77 gram per liter nu laatameera jechuudha. Molar volume keenya immoo arganneerra. Kanaaf iyyuu molar mass keenya argachuu fi maal goona jechuudha? Molar mass argachuu fi density baay'isuu molar volume dha jechuudha. Molar volume. So maal argachuuf kuni? Molar mass argachuuf. Density keenya meeqa jechuudha? 1.7 gram per liter dha jechuudha. Meeqaan baay'ina? 18.55 liter per mole dhaan baay'ina jechuudha. So molar mass argachuuf dhagaa kun. Molar mass argachuuf. So molar mass argachuuf maal goonanne? Density dhaa fi molar volume keenya waliin baafna. Kana gaafa walitti baafnu meeqa arganna? 32.8 gram per mole arganna jechuudha. So kanaaf iyyuu filannoowwan asirra jiran keessaati isa kamirra jirudha ta'a jechuudha. Deebiin gaaffii 22ffaa D irra isa jiru ta'a jechuudha. D 32.8 kilogram mole isa jedhu kan gram per mole isa jedhu kan ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu deebiin gaaffii 22ffaa isa D irra jiru ta'a jechuudha. So gaaffiin keenya 23ffaan which one of the following is not
Mixture kan hin taane kamidha? A. Milk of magnesia, B. Suspensions, D. Solutions, D. Colloids. So hima kana ilaalchisee akkuma beeknu suspensions, solutions and colloids are what? Have multiple substances. Solutioniif colloidiif suspensioniin wantoota garaagaraa of keessaa kan qabanidha jechuudha. Kana jechuun immoo makaa ta'uu isaaniidha kan hin agarsiisu. Haa ta'u malee milk of magnesium maal miti jechuudha? Mixture miti jechuudha. Kanaaf mixture kan hin taane milk of magnesium jechuudha. So gaaffiin 24ffaa the rate of the solution is depend or this the rate of solution, the speed with which solute is goes to solution is larger depend on what? A. Agitation or mixing, B. Interparticular forces, C. Surface area of solid, D. Temperature and pressure of the system. So kanaaf iyyuu A taate jechuudha deebiinsa. So gaaffii paartii jalqabaa keenyaan inni xumuraa at constant pressure by what fraction of volume will quantity of gas change if the temperature changes from minus 173 to 27 degree Celsius. So kana akkamitti akka nuuf hojjennee kan waliin ilaallu jechuudha. So gaaffii 25ffaa immoo hojjechuudhaaf jalqaba maal gochuu qabna jechuudha. Gas law kana combined goona jechuudha. Formulaan gas law akkuma beeknu P1 V1 over temperature 1 equal to P2 V2 over T2 dha mitiire. So kanarraa kaaneetidha jechuudha. Kanarraa kaanee hojjenna jechuudha. So akkuma beekamu giveniin keenya maalidha? Initial temperature in keenya maalidha jechuudha? T1 equal to minus 173 degree Celsius dha jechuudha. So kana jechuun walqixa 100 Kelvin dha. So yeroo kam since temperature of Kelvin equal to yeroo kam jechuudha? Temperature of Kelvin in keenya walqixa gaafa maal ta'u jechuudha? Temperature of degree Celsius plus 273.15 yeroo ta'u jechuudha. So erga kana ta'eeti kun maal keenya jechuudha? Initial temperature keenya jechuudha. Final temperature keenya akkuma ciraan laatameeru meeqadhan immoo T2 jechuudha. T2 equal to 27 degree Celsius equal to which means 300 Kelvin jechuudha. So erga kana arganneeti amma maal barbaanna jechuudha? Volume change fraction yookaan V2 jechuudha. So we find volume change fraction which is V2 equal to half. So erga kana ta'eeti maal goona jechuudha? Sattaanu irratti substitute goona. Substitute akka formulaa keenyaatti jechuudha. So kana jechuun V1 over 100 equal to V2 over 300. Kana ta'a jechuudha. Kana immoo maal goona deebisnee rearrange what? The equation to solve for what? V2 dhaafi hojjechuu fi rearrange goona jechuudha. Kana gaafa rearrange goonu maal goona? V2 equal to 300 over 100 erganna jechuudha. Times V1. Kanadha kan nuti argannu. So erga kana arganne maal ta'a jechuudha? 300 100 gaafa argannu irru meeqa arganna? 3 arganna jechuudha. So kanaaf iyyuu maal ta'a? V2 keenya V2 equal to 3V1 ta'a jechuudha. So kanaaf iyyuu therefore deebiin keenya maal ta'a jechuudha? Volume of the gas will change by the factor of 3. So kanaaf iyyuu 3 dha jechuudha. Kanaaf maalidha jechuudha? Triple D ta'a jechuudha deebiinsa. Triple D ta'a. Kanaaf iyyuu gaaffii 25ffaadhaaf deebiinsaa isa kanadha jechuudha. C irrattis argamudha jechuudha. C irrattis argamu triple D isa jedhudha jechuudha. Isinii galeera dee yaada. So
paartii jalqabaadhaanii kan nuun waliin ilaalle kana fakkaata jechuudha. Paartii ta'anuun paartii lammaffaadhaan gaaffii 26 irraa kaasanii haga 50tti jiran haala kanaan kan hojjennu wanta ta'uuf yoo isinitti tolleera ta'e viidiyoo kana sheer gochuun akkasumallee viidiyoo kana laayik gochuun nu jajjabeessaas ni jenna. Gaaffii qabdan immoo karaa koomentii nu gaafachuun dagatina. Viidiyoo haaraadhaan amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.